TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddu galeessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai. Torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Hundumti keessan mi'a afaan keessan keessaa baasaati gara fuulduraatti hiixachuu jedha. Gara fuulduraatti hiixachuu. Gara fuulduraatti hiixachuudhaaf yookaan immoo waan fuula keenya dura jiru qabachuudhaaf har'a isa harka keenya keessa jiru gatuutu nurra jiraata. Harka keenya keessa jiru. Ergasii booddee akka jedhee Phaawulos gara fuula koo duraatti immoo nan hiixadha. Nan hiixadha. Isa fuula koo dura jiru sana qabuudhaaf. Gara fuulduraatti nan hiixadha. Hiixachuun barbaachisaadha jechuudha. Hiixachuun kun maanni mul'ata ofii bal'isuudha. Mul'ata ofii. Waaqayyo kana caalaa gochuu danda'a. Waaqayyo kana caalaa hojjechuu danda'a. Sadarkaa haaraatu na eega. Ulfina haaraatu na eega jennee iddoo har'a jiru irra dhaabannee bor immoo waan kana caalu hojjechuudhaaf hiixachuu nurra jiraata. Raajii Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoofsa 1-2 akkas jedha. 2 akka jedheetu dubbata. Waaqayyo dubartii isheen abbaa manaa qabdu caalaa dubartii isheen abbaan manaa ijoollee hin dhabde jedhee dhiisee ijoollee baay'ee waan godhattuuf ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatin hafte ati isheen takkaa hin ciniinsifatin gammadii ililchi jedhee iddoo dunkaana kee dhaabbattus bal'isi dunkaana kee haleelii dhisi Finyoo isaa dheeressi qofoo isaas jabeessi jedhetu dubbata. Waaqayyo karaa raajicha Isaayyaasitu Yerusaalemitti dubbii isaa dubbata. Dubartii itti fakkeessee dubartii ishee kam dubartii ishee abbaan manaa dhiisee sokke. Maaliif dhiisee sokke? Sababa isheen ijoollee godhachuu dadhabdeef dhiisee sokke. Yeroo dheeraa eegee dubartittiin akka isheen ijoollee godhachuu hin dandeenye yeroo mirkaneeffatutti kuni kana booddee ijoollee godhachuu hin dandeessu jedheetu dhiisee sokke. Kun kana booddee ijoollee godhachuu hin dandeessu jedhee dhiisee sokke. Sagaleen Waaqayyoo isheetti dubbata. Dubartii ishee abbaa manaa qabdu caalaa ankee ijoolleen hin baay'atu jedhan. Isheen amma abbaa manaa qabdu abbaan manaa dhiisee sokkeera kun ijoollee godhachuu hin dandeessu jedhee. Gara ishee dhufeetu Waaqayyoo yaa dubartii nanaa jedheen ati ishee abbaa manaa qabdu caalaa kan kee ijoolleen kee hin baay'atu jedheen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ijoolleen kee hin baay'atu kan kee jedheen. Kanaaf iyyuu ati gammadiiti ililchi takkaa deessee kan hin beenne kan takkaa hin ciniinsifanne gammadi maal jettee gammaddi ijoolleen koo baay'eedha jetteetu gammaddi. Waaqayyo ishee abbaa manaa qabdu caalaa kan koo ijoollee baay'isuudhaaf jedha jedhiiti baay'ina ijoollee keetii lakkaa'itii baay'ina ijoollee keetii ilaaliiti gammadii ililchi jedhaan. Ishee kamiin ishee abbaan manaa kun ijoollee godhachuu hin dandeessu jedhee dhiisee adeeme. Kan duwwaa miti gammachuurraa jalqaba labsuurraa jalqaba wanticha fudhachuurraa jalqaba. Ani kana booddee dhabduu miti ani ijoolleen koo baay'eedha jettee gammaduurraa ililchuurraa utaaluurraa jalqaba. Haaleluyyaa. Kanaaf har'a waan isinitti cufame kan isinitti fakkaatu har'a abdii kan kutattani haala garagaraa keessa teessanii kan koo dhumeera ani sichi gatii hin qabu ani sichi naman ta'u kan jettani ani sagalee misraachoon isinii qaba. Waaqayyo gammadi ililchi kan kee gatiin kee guddaadha. Haaleluyyaa. Gammadi ililchi hankee ijoolleen hin baay'atu abbaa manaa hin qabdu erga abbaa manaa galfattee miti erga ijoolleen dhalachuu jalqabanii miti etuma abbaa manaa hin qabaatin ammayyuu kan koo ijoolleen hin baay'atu jetteetu amanuu qabdi. Gadda sana keessaa kaatee awwaara ishee urgufattee wayyaa gaddaa ofirraa baaftee ijoolleen qabuusa jechaa turte sana dhiiftee boqonnaa sana cuftee amma kana booddee seenaan koo geeddarameera maqaan koo geeddarameera anaadha ijoollee baay'een jedhama ijoolleen koo baay'eedha jettee labsuutu isheerra jiraata. Akka jedheen Waaqayyo ililchi gammadi jedheen. Ergasii booddee akka jedheen iddoo dunkaana kee dhaabbattu immoo bal'isi jedheen.
ijoollee baay'eetu itti gara dhufee dunkaanichatti waan ta'eef kan kee ijoolleen baay'ee waan ta'aniif maal godheedheeni iddoo dunkaana kee dhaabbattu sana bal'isi dhiisi edeen dhiisi hin cufin jechuusaati dunkaanni kee sun naqee lafatti waqaraminii jechuusaati akka borii hirra buqqisuusaa hin rakkannetti akka borii bal'isuusaa hin rakkannetti maal godheedhe bal'isiiti dhiisi jedhe finyoosaa immoo dheeressi jedhe hafagaatu karaa baasi karaa dhiyaasi karaa kibbaas karaa kaabaasi golee arfanuunu finyoosaa hadheeratu jedhe mucaan tokko iyyuu nalanne garuu finyoosaa dheeressi jedhe hiixachuun isa kana gaajarana hiixachuun isa kana erga wantoonni mul'achuu jalqabanii miti erga duumessisaa argamuu jalqabee miti erga karaansaa saaqamuu jalqabee miti utuma inni dhufinitu namoonni waaqayyo keessatti of ilaalanii ani ilma mootiiti ani intala mootiiti abbaan koo jabaadha inni hundumaa danda'a wanti waaqayyoof dadhabame hin jiru jedhaniitu amantiidhaan ka'u ijoolleen waaqayyoodha kanaaf mul'ata keessan bal'isa mul'ata keessanii bal'isa kanaaf finyoosaa dheeressiitii dhiisi jedheen qofoosaa immoo gadi jabeessi jedheen akka dunkaana guddaasaa sii baachuu danda'utti yeroo finyoosaa dheeratu akka inni duufee gar tokkoon hin kufnetti cimsiitii dhaabi jedheen cimsiitii dhaabi dunkaana bal'aa dunkaana guddaa irra dhaabbachuu akka dandeessutti borii utubaa kan biraa dhaabuu akkas hin barbaachifnetti barri kee utubaa dhaabuutti akka hin dabarretti maal godhi jedhe cimsiitii dhaabi jedhe cimsiitii dhaabi maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu gajallaa isaatti akka jedha ati gara mirgaa fi gara bitaatti hin dagaagda sanyiin kee saba warra kaan irraa biyya hin fudhata mandara onee ture keessatti namoota isaas hin galfata jedha ati gara bitaa fi gara mirgaatti hin dagaagda lafa guuttaati jedhaan waaqayyo sanyiin kee immoo saba warra kaan irraatu biyya fudhata mandara onee ture deebi'ee ijaareetu saba isaa itti galfata saba guddaadhaati saba jabaadhaati kanaaf iyyuu bal'isi ittiin jedheen bal'isi waaqayyo abrahaamiin dhufee akka jedhe gaaf tokko abrahaamii akka waan mucaa dhabeetti waan of ilaaluuf anoo dhalan qabu namni na dhaalus hin jiru namicha mana kootii hojjetu nama Eli'aazaar jedhamu kanatu nama Damaasqoo kanatu na dhaalaa jedhee waan dubbatuuf waaqayyo dhufee inni sin dhaalu jedheen inni sin dhaalu isa jilba kee keessaa ba'utu si dhaala sanyiin kee guddaa ta'a cirracha galaanaa lakkaa'uu dandeessaa urjii waaqaa si lakkaa'uu dandeessaa sanyiin kee akka urjii waaqaatiif akka cirracha galaanaa baay'ata jedheen waaqayyo Abrahaamiin kanaaf waaqayyo yeroo dhufu maqaa isaa jijjiire Abrahaamitti jijjiire Saaraatti jijjiire waaqayyo Abrahaam jechuun abbaa saba guddaa jechuudha abbaa saba guddaa kanaaf maqaa waaqayyootiin waameen Abrahaam guyyaa sanaa jalqabee of waamutti kee eenyu maqaan kee yeroo jeeniin ani Abrahaamidha abbaa saba guddaatidha maal jaarsin maraateettiin jechuu danda'u namooti dhalli tokkoyyuu jalaa mul'atu mucaanni argamu hin jiru Abrahaam garuu an abbaa saba baay'eeti an abbaa saba guddaati sanyiin koo hin lakkaa'amu waaqayyo saba guddaana keessatti ilaalaa jira anis akka waaqayyo ilaalutti ni ilaala waaqayyo dure Abrahaamiin saba guddaan si godhee biyyaa baase Abrahaam garuu erga biyyaa ba'ee booddee dhalan qabu jedha waaqayyo saba guddaa Abrahaam keessatti ilaala Abrahaam garuu akka dhalan qabnetti of ilaala ture ilaalcha isaa geeddare waaqayyo Abrahaamiin har'a waaqayyo ilaalcha keessan geeddaruu barbaada ilaalchi keessan erga geeddarame booddeetu waaqayyo jireenya keessan geeddara ilaalcha keessan erga geeddaree booddeetu waaqayyo jiruu keessan geeddara ilaalcha keessan erga geeddaree booddeetu waaqayyo iddoo jireenya keessanii geeddara kanaaf firoota koo waaqayyo gooftaan isiniin jijjiiruu waan barbaaduuf duraan dursee ilaalcha keessan geeddaruu barbaada Abrahaam egaa maqaasaa jijjiire an abbaa saba guddaati natti fakkaatanaan galgala gara urjii waaqaa ilaalee attam baay'atu ijoolleen koo
guyyaa guyyaa immoo gara galaanaatti gadi hiqeetu cirracha galaanaa ilaalee attam baay'atu ijoolleen koo waan ilaalan of duraa qabaachuun firoota koo barbaachisaadha waan ilaalan. Kanaaf har'a Waaqayyo isa dudduuba keenya akka nuyi dhiifnu barbaada. Isa harka keessatti har'a qabannee jirrus akka nuyi gannu barbaada. Isa fuulduraatti immoo akka nuyi hiixannu barbaada Waaqayyo. Yeroo kana galma kee bira geessa itti gala kee biraan si ga'a Waaqayyo. Yeroo sana Waaqayyo waan ati argite hundumaa fidee harka kee keessa si galcha. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyo of qopheessaa kaa mul'ata keessan bal'isaa hin dhiphisinaa hin xinneessinaa. Dubartii abbaan manaa irraa du'e gara Eelsaa dhaqxeetu yaa Eelsa nama Waaqayyo abbaan manaan koo raajiidha hin du'e amma garuu yeroo jireenyatti jiru inni liqeeffateetu liqiin baasin du'e abbaan liqiidhaa dhufee ijoollee koo garbummaadhaaf fudhachuudhaaf murteesseera maal jennaanitu attam godheen si gargaararee mana kee maaltu jira jedheen mana ishee keessatti dhiiftee dhufte eebba mana ishee keessa jira ture furmaati mana ishee keessa jira ture falli isheen garuu alaa barbaacharatte mana kee keessatti hafe mana kee keessa maal turaannaan mana koo keessa maal turaa dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraata zayitii xinnoo tokko malee mana koo keessa homaa hin jiru jetti zayitii xinnoo tokko malee isuma dhaqeedheen isuma dhaqi qodaa gaanii gurguddaa isaa ergifadhu olloota kee bira dhaqiitii jedheen dubartii liqeeffattee liqii baasuu dadhabde abbaan manaa ishee liqeeffatee utuu liqiin baasin kan du'e maaltu deebi'ee qodaa ergisaa jettanii yaaddu Waaqayyo deebi'ee simboo haaraa kenneef maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mandara sana keessatti liqii baasuu dadhabuudhaan beekamteetti haa ta'uyyuu malee amma immoo gaanii duwwaa dhaqee ergifadhu jedheen Waaqayyo liqiidhaan cabsa Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Akka jedhe namni Waaqayyo hin yersin immoo jedheen hin yersin. Baay'isiitii ergifadhu jedheen hin xinneessin jedheen. Ati ergifattee balbala see cufattee isheen zayitii xinnoo sana fuuteetu qodaa gaanii isa duwwaatti natti gaaniin gurguddaadha. Qodaan zayitii harka ishee keessa garuu xinnoodha. Waan xinnoo keessaatu Waaqayyo waan guddaa baasa. Har'a xinnoo kan isinitti fakkaatu xinnoo keessan keessaatu Waaqayyo waan guddaa baasa. Haleluuyaa. Xinnoo keessaniin Waaqayyo waan guddaa godha. Ilmi ishee inni tokko isa guute jalaa fuudhee kaa'a. Ilmi ishee inni tokko immoo isa duwwaa fuudheetu ishee dura kaa'a. Isheen immoo xinnoosee zayitii xinnoosee fuuteetti natti maaltu sadan isaaniitiif balbala hojiitu baname dhumarratti qodaa duwwaa fidii gaafa isheen jettu hin dhume qodaa duwwaan jedhe ilmi ishee isheetu yerse malee yaadi Waaqayyoo ishee irratti bal'aaf guddaa ture nama Waaqayyoo har'a bal'isi galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u hin kadhannaa hafuura kana keessatti eenyeetu Waaqayyoon kadhanna namoonni gooftaa Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu keessanitti fudhanne yoo jiraattanii carraan isinii kenna akka isin wajjin kadhattaniif kanaaf iddoo jirtanitti kadhata kana kadhadhaa yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u har'a sagalee kee waan nutti dubbatteef ulfaadhu gara kee dhufeeraa cubbuu koo naa dhiisi maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti caafi diinaa seexana biyya lafaaf foon ganeera kana booddee mucaa keen taana simadhu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Namoonni kadhata kana wajjin kadhattanii Yesuusin hin beekne gara waldaa naannoo keessanii dhaqaatii itti of kennaa akka gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattan itti himaa isaan immoo waan isin gootan isin itti himu Waaqayyo hunduma keessan eebbisu torbanarraa sagantaa wal fakkaatuun deebinee wal agarra nagaa Waaqayyoon jiraadhaa.